tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerra hanga addisee taanaati waliin tura. Hiyyummaan arraa fi bu'aan liqii kaleessaa gara ijoollee keenyaatti akka hin dabarreef hojjechaa jirra jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed raawwii dinagdee fi hawaasummaa biyyattii ji'oottan ja'aan darbanii ilaalchisee mana maree bakka bu'oota uummataa fi ibsa bal'aa kennaniin Itoophiyaan dameewwan hedduu keessatti milkaa'ina seenaa qabeessa galmeessaa jiraachuu ishee ragaa lakkoofsaan deeggaranii ibsaniiru. Bara bajataa waggaa kana jalqabaatti guddin dhibbantaa 9.2 ni galmeeffama jedhamee kan karoorfame ta'us bu'aa abdachiisaa waggaa walakkaa galmaa'ee guddinni waggaa dhibbantaa 10.2tti akka ol siqu fooyyeera jechuun ibsaniiru. Hiyyummaan irraa fi bu'aan liqii kaleessaa gara ijoollee keenyaatti akka hin dabarreef riiformiin dhaloota irratti xiyyeeffatee hojjechaa jirra jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed. Keessattuu qaala'insa gatii waggootan hedduu fi qormaata ture yeroo jalqabaa fi gara dhibbantaa 9.7tti gadi siqsuudhaan lakkoofsa dijiitii tokkotti gadi bu'uun isaa injifannoo biyyaalessaa guddaadha jechuun ibsaniiru. Damee qonnaatiinis walakkaa waggaa keessatti oomisha kuntaala miiliyoona 900 fi miiliyoona 99 sassaabuudhaan karoora waggaa dhibbantaa 87 milkeessuun danda'ameera jechuun ibsaniiru. Kunis galteewwan makaanizeeshinii kanneen akka tiraaktaraa fi kombaayineraa dabaluun isaaniitiin kan argame jechuun ibsaniiru. Dabalataanis daldala alaatiinis ji'oottan ja'aan kana keessatti galiin doolaaraa birrii biiliyoona 5.1 kan argame yoo ta'u seenaa Itoophiyaa keessatti kuusaan sharafaa alaa yeroo ammaa jiraachuun gabaasa Ministeerri Muummee kanaatiin ibsameera. Damee dijitaalaatiin koodaroota miiliyoona 3 leenjisuu fi lammiilee miiliyoona 2.6 carraa hojii uumuu keessatti hojiin abdachiisaan hojjetamu Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi kan ibsan torban kana keessa. Sabboonummaan Oromummaa keenya barnoota teekinooloojii fi misoomaan dhugoomuu qaba jedhani Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa. Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa godina Gujiitti ijaarsa buufata xiyyaaraa Shaakkisoo eegalchiisaniiru. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Sirna jalqabsiisa buufata xiyyaaraa Shaakkisoo irratti haasawaa kan taasisan Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa gaafii misoomaa hawaasni keenya qabu karoora qaamolee hunda hirmaachisu fedhii hawaasa keenyaa guutaa akka deeman ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa Shaakkisoo har'a eegalame kun fulbaana dhufu xumuramee hojii kan eegalu ta'uu ibsuun buufanni xiyyaaraa kun godina Gujii giddugala sochii dinagdee taasisuu keessatti qooda guddaa akka qabu dubbataniiru. Godinni Gujii irri isaa warqee gurraacha buna, keessi isaa warqeedha. Uummanni isaa warqee waan caaluuf qabeenya abbootii keenya irraa dhaallee kana kunuunsuun tursiisuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Misoomni itti fayyadama uummata keenyaa dhugoomsuudha waan ta'eef uummanni keenya Gujii misooma bunaa, muuzii, avokaadoo kanneen biroo hojjetee qusachuun gara investimentiitti ce'uu akka qabu dubbataniiru. Jijjiirama dura Oromiyaa keessa buufanni xiyyaaraa magaalaa Jimmaa qofa turuu ibsanii yeroo ammaa kana garuu Oromiyaa keessa buufanni xiyyaaraa Dambidolloo, Naqamtee, Yaabelloo, Roobee tajaajila kennaa kan jiranii fi yeroo dhiyootti ammoo buufanni xiyyaaraa Mattuu, Nagallee fi Shakkisoo hojii kan eegalan ta'uu Pirezidaanti Shimallis kan ibsan torban kana keessa. Hojiin miidiyaa fi kominikeeshinii ajandaan hoogganamuu qaba jedhan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa. Dabalatasaa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Biiroon kominikeeshinii Oromiyaa imaammataa fi tarsiimoowwan mootummaa irratti hawaasni hubannoo gahaa akka qabaatu hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira. Ergama kana sadarkaa barbaadamuun ga'uufis aangooman hojichaaf kenname bu'uura godhachuun hariiroo seektoraalee mootummaa cimsuun hojii kominikeeshinii bu'uuressuuf kominikeeshinii seektoraalee naannoo waliin qindoominaan hojjechaa jira. Hojii hangammaatti qindoominaan hojjetameenis milkaa'inoonni gurguddoon argamanii jiru. Haaluma kanaan haala ajandaan ittiin bocamuu fi ergaan rogeeffamuu qabu irratti leenjiin daayirikteerota kominikeeshinii seektoraalee naannootiif kennamaa ture kallattii hojiitti aanuu kaa'uun goolabamee jira. Hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa xumura leenjichaa irratti argamuun kallattii kaa'aniin bara addunyaa dhugaan boodaa teekinooloojiin
odeeffannoo harka nama hundaa jiruu fi burjaajjiin odeeffannoo jiru keessatti kominikeeshiniin sektoraalee naannoo haala addunyaa hubachuun ga'umsaan maqaa gaarii naannichaa ijaaruu irratti xiyyeeffannoon hojiin kominikeeshinii hojjechuu akka qaban kaasaniiru. Dabalataanis hojii kominikeeshinii fi miidiyaa galma qabamee milkeessuuf ajandaan hoogganamuu akka qabu himanii kominikeeshiniin sektoraalee taatee hoogganuu keessaa bahee gara ajandaa kominikeeshinii tarsiimaatti ce'uu akka qabus eeraniiru. Kanaanis injifannoowwan argame galtee taasifachuun galma kominikeeshinii qabamee milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu obbo Haayiluun dhaamaniiru. Hoogganaa ittaanaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Bojaa Gabbisaa gama isaaniitiin hojiin kominikeeshinii fi miidiyaa naannoo keenyatti hojjetamaa jiruun daandiin milkaa'inaa saaqamee jiraachuu himanii kana gara caaluutti ceesisuufis qindoominaan hojiin eegalame caalaatti cimee itti fufuu akka qabu himaniiru. Xumura irrattis karoorrii fi istaandardiin qophii agarsiisa egzibiishinii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2018 dhiyaate irratti mari'atamuun golobamee torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, telegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.